Tolee, akkam jirtu daawwattoota, dhaggeeffattootaa fi dhaggeeffattoota chanalii Oromootii ST. Har'a akkuma beekamu viidiyoo haarawaa isiniif qopheessan jira. Viidiyoo ajaa'ibaati. Teelegiraamii Oromootii ST irratti akkuma waadaa isiniif galee ture. Akkaatti teelegiraamiin keenya akka inni haaknu duraan taane akkamitti gochuu dandeenya kan jedhudha. Kunis gaaffii namoota baay'eeti. Amma gaa dursa chanalii yuutuubii keenya akka sabiskiraayib naa gootanii barbaada. Sabiskiraayib erga gootanii booddee wanti sheer godhan isaa akka isin qaqqabuuf mallattoo alaarmii kana ol gootu. Isa booda gara sagantaa nyaatti deebina. Viidiyoo isinittiin dhiyeessu daawwattoota keenya. Dursa teelegiraamii keenya seenna. Akkaawuntii irratti gochuu barbaanne sana. Hakeroon eenyuyyuu teelegiraamii keenya kana haka eenyuyyuu gochuu hin danda'u. Vaarifikashinii amma kana paaswoordii amma kana yoo hin hanne eenyuyyuu haka gochuu hin danda'u. Dhaggeeffattoota keenyaa egaa viidiyoo kana tartiibaan yoo hordoftan dhibbatti hin hojjeta. Naa manaa isiniin jedha. Amma tartiibaa isinitti agarsiisa. Na hordofaa isiniin jedha. Dursa erga teelegiraamii keenya seennee mallattoo xiqqaa sadii kan jedhu kana irra keessa kana dhumna jechuudha. Irra keessa kana hin ta'una. Isa booddee kunoo seetingii bakka jedhu kana seetingii bakka jedhu irratti seetingii bakka jedhu hin xunna. Isa booddee egaa bifa kanaan erga nuu fidee booddee kunoo privacy and security kan jedhu kana kunoo gidduu kanatti isa hin xunnaa jechuudha. Isa booddee egaa bifa kanaan nuu fidee amma immoo maal goona two step verification kan jedhu kana hin xunnaa jechuudha. Kana isinitti agarsiisaa jiru kana. Isa booda set additional password kan jedhu kan xunnaa. Passwordiitiin akka hakaroonni dura hakin goone sana hidhannaa jechuudha. Intarnu jira password amma gashina. Inti isaa waan itti yaadannu. Isa booda email inni irratti rakkafarnu ta'uu gashinaa jechuudha. Erga gashinii booddee right click goona. Eeyyama nu gaafata. Okay naani. Isa booda bifa kana erga nu fidee gara emailii keenya deemna jechuudha. Wanti kun dhibbatti hin hojjeta. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya na amanaa isiniin jedha. Dhibbatti hin hojjeta. Isteepota kana hundumaa isaa eeddanii yoo wanta kana hojjetanii hin hojjeta. Kunoo nu dhufee jira. Egaa bifa kanaan nu fide kunoo liinkii gada gadii kana jiru. Kunoo bifa kanaan kan jiru kana kunoo kana keessa kan jiru hin xunnaa jechuudha. Kunoo erga daawwattoota keenya egaa kunoo successful nu jedheera. Kunoo bifa kanaan kan jiru successful nu jedheera. Eenyuyyuu haaknu dura gochuu hin danda'u jechuudha. Egaa akkas nu jedhee booddee gara teelegiraamiitti ol deebina. Isa booddee erga galee dhiifama daawwattoota keenya. Erga akkas nu fidee booddee paaswoordii sida gashanii kana gashinaa. Erga akkas nu fidee inni gara kana nu fida. Hakaroonni eenyuyyuu jechuudha hoggaa cabsuu dhufanii kana chanalii kana akka gochuu hin danda'an jechuudha. Yoo barbaanne paaswoordii amma jijjiiruu dandeenya. Paaswoordii amma irraa balleessuu dandeenya. Imeelii irratti akka fargoon jijjiiruu dandeenya jechuudha. Amma akkanitti akka isaan hakni duraan goone cheek godhee isinitti agarsiisaa jechuudha. Ga'anii dadhabanii dursa loogaawut goona. Isa booddee deemina jechuudha. Gaafa isaan hangoanii dhufanii
dhibbaan dhibbatti wanti kun hojjeta daawwattoota keenya. Sabooda hakiroonni egaa yoo akkasaa haguudhanii dhufanii iddoo kana ga'anii paaswoordii kana isaan gaafata. Paaswoordii kana immoo cabsuun tasuma hin danda'amu jechuudha. Tasuma teelegiraamii keenya kana tasuma seenuu hin danda'anii jechuudha. Immoo paaswoordii sadarkaa shanii kana galfannee hin seennaa jechuudha. Kunoo bifa kanaan nuuf daawwattoota keenya yoo dogoggora qabaadhee dhiifama naa godhaa isiniin jedha. Sababa haaraa ta'ee fi chaanalii keenya sabiskiraayib naa godhaa. Dogoggora sagalee yoon qabaadhee dhiifama na sirreeffadha isiniin jedha. Natti hin qabaminaa isiniin jedha. Thank you galatoomaa isiniin jaalladha isiniin jedha. Chaanalii yuutuubii kiyyaa sabiskiraayib naaf godhaa. Warri naquu nama barbaadan immoo karaa teelegiraamii kiyyaa Oromooti asitti kan jedhamu na hordofuu dandeessu. Karaa feesbuukiitiin immoo leetii kan jedhu na hordofuu dandeessu daawwattoota keenya. Galatoomaa isiniin jedha. Viidiyoo haarawaa hakaroota gurguddaa akkaataatti haguudhanii fi teekinooloojii wajjin deemuudhaa fi wantoota isin barbaachisan hundumaa akka isiniif hojjedhuu fi chaanalii yuutuubii kiyya sabiskiraayib gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha. Isiniin jaalladha. Galatoomaa.